Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa. Kun sagantaa poolisii Oromiyaa OBN wajjin ta'uudhaan isin biraan geenyudha. Nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti gaheen hawaasaa fi qaamolee nageenyaa olaanaadha. Godina Shawaa Kibba Lixaatti hojii hojjetameen bu'aa argame irratti xiyyeeffachuun waan isiniif dhiyeessinu qabna. Qophii keenya jalqabaatiin kabajamtoota daawwattoota keenya istiidiyoo irraa sagantaa beeksisaa isin faana turtii kanan taasisu ana Ahimad Garaaddaati. Oduun booda walitti deebinaa sagantaa poolisii Oromiyaa daawwachaa nu faana tura. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduun sinittima oduu waliin ana Fenid Dastaati. Miseensonni kilabii ispoortii poolisii Oromiyaa dorgommii shaampiyoonaa 17ffaa irratti injifannoo galmeessanii bakka qondaaltonni olaanoo fi miseensonni poolisii Oromiyaa argamanitti simannaan taasifameef Naafii Harkumsaa dabalata qaba. Miseensonni kilabii ispoortii poolisii Oromiyaa dorgommii adda addaa keessatti yeroo hirmaachaa turetti injifannoo boonsaa galmeessisaa tureera. Ammas galmeessisaa jira. Tibbanas wal dorgommii shaampiyoona 17ffaa magaalaa Naqamtee fi Hawaasaatti taasifameen qabxii olaanaa galmeessisuun shaampiyoona ta'uun akka badhaafame itti gaafatamaan qajeelcha olaanaa kominikeeshinii fi miidiyaa poolisii Oromiyaa Komishinar Gargaaraa Maarqos Gannat himan. Kilabiin ispoortii poolisii Oromiyaa dorgommii kilaboota dubaraan qabxii 222 dhiiraan immoo qabxii 245 galmeessisuun warqii 18 fi meetii 12 akkasumas naasaa 21 walumaa galatti argachuudhaan qabxii waliigalaa 467 shaampiyoonii ta'ee waancaa kornee lamaanii fi waliigalaa nyaatee jira. Akkuma kana gareen atileetiksii poolisii Oromiyaa gara magaalaa Hawaasaa imaluun dorgommii maaraatoonii 42ffaa shaambala Abbabee Biqilaa gara magaalaa Hawaasaa imalee dorgommii gaggeeffameen dubaraan tokkoffaa dhiiraan immoo sadaffaa ta'uun waancaa badhaafamee qabxii galmeessistaniif ulfaadhaa galatoomaa isin jechuu barbaanna. Kilabiin ispoortii poolisii Oromiyaa injifannoo baay'ee galmeessisee jira jedhan Komishinar Ittaanaa Jeneraalaa fi hoogganaan damee bulchiinsa humna namaa fi loojistikii poolisii Oromiyaa Komishinar Ittaanaa Abbabaa Laggasaa. Atileetonni mana kana keessaa ba'an ergama isaanii beekanii maqaa isaaniitis ol kaasanii maqaa dhaabbata kanaattis ol kaasanii maqaa saba kanaatii fi biyya kanaatti irratti akkuma addunyaa irratti kalee alaabaa biyyattii kanaa ol kaasaa turan har'as immoo bakka bobbaatan hunda irratti injifannoon akkasii kuni gareewwan haga kana baay'atu wajjiniin dorgomanii mo'atanii maqaa gaarii mana kanaa ijaaruu fi bakka raayyaan keenya itti wareegamaa oolu san waan inni wareegameef san ol kaasuun ergama guddaadha. Injifannoon isin galmeessitan guddaa annullee nu jajjabeessu akka hooggansaatti nu jajjabeessu. Miseensa keenya har'a yeroo kanatti dirree irratti bobba'e hunda irratti aarsaa kaffalaa jirullee onnee guddaa ta'aa fi galaa guddaa ta'aa fi Hoogganaa muummee waliigalaa poolisii Oromiyaa Jeneraal Dirribaa Mokonnon injifannoon isin galmeessitan kabaja poolisii Oromiyaa hawaasa keessaniif qabdanii fi kan namatti agarsiisudha jedhan. Yeroo injifachuudhaaf gara kuteenyaan waan hundumaa hojjettan ergama manni jiruu kun yookaan poolisiin waajjirri poolisii Oromiyaa ergamni Oromoo guddaa ta'uusaa kabaja mana kanaa fi uummata Oromootiif qabdan kan mul'isudha. Ispoortanyonni keenya addunyaa irratti waancaa biyyi keenya dhabdee turte fedhii fi wanna ammaan dura barassan akka guutamu taasisuu keessatti gahee guddaa taphatan. Warroonni isin fuuldura jiran sun kanan nutti argisiisan. Isin immoo faana isaaniiti kan hordofaa jirtan. Kanaafuu kan Hawaasa irratti injifannoon argannes kan Naqamte irratti injifannoon argannes ogummaa fi muuxannoo ijoollee keessan hangafoota keessan faana isaanii
dhooftanii faana isaanii hordoftanii kan hojjechaa jirtan ta'uu keessan nutti argisiisa. Hirmaannaa hawaasi taasiseen bu'aan kan argame yoo ta'u, injifannoon kilabichi argates miseensota poolisii Oromiyaatti haamilee kan hore ta'us Jeneraal Dirribaa dubbataniiru. Waancaan har'a fiddan kun poolisii keenya waraana keessa jiruufis mooraala. Bakka hundatti injifannoon nu barbaachisa. Opereeshinii geggeessinu keessattis injifannoo galmeessuu barbaanna. Kanaaf uummanni keessanis kabaju guddaa isinii qabaa, nus kabaju guddaa isinii qabnaa. Boonuu qabduu jiruu keessanitti, xaarii keessanitti kana caalaa akka cimtan barbaannaa. Injifannoo dachaa fuulduraaf akka galmeessaa deemtan amantuu kooti. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa himatamtuu yakka ajjeechaa raawwatte hidhaa cimaan adabe. Ahmad Taqasaa dabalata qaba. Dubbichi akkasiin himatamtuun Masrat Warqinee jedhamtu jiraattuu magaalaa Nageellee Arsii ganda Majaa Qilxootaa bakka addaa Xoorataa Safar jedhamee waamamutti sababa ilmi miidhamtuu Guutamaa Hirphaa jedhamu ishee dhiisee kan biraa fuudhuu barbaadeef haaloo bahuuf yaaddee haadha isaa Miniluu Seefuu jedhamtu gara mana ofiitti waamti. Erga mana ofii geessites ilmi kee maaliif na dhiisee kan biraa fuudhuuf yaade jechuun sibiila buna tumuuf ooluun mataa ishee irra deddeebitee rukutuun lubbuu ishee kan galaafatte ta'uu odeeffanne. Akkaatuma ishee gaaffii taasisaa turre yakka kana raawwachuu fi erga ajjeeftee booda yakkicha mana abbaa ishee Warqinaa Addis nama jedhamu fiddee awwaaluu ishee nutti himte. Waggaa afuriin ol mana tokko keessa waliin jiraachaa turre inni amma fuudhuudhaaf cidha godhatee jira. Cidha waan godhatee jirtuuf nagatee akkamitti fuudha waan jedhu kana ani aarii keessa galee kana booda irratti haadha isaa tana mana sii dhaqee buna naa danfistee waliin nyaannee fuudhee galeenii kootu mana kiyya deemna barbareen cidha waan of fuulduraa qabduuf barbareen tokko naan qatin si hanqataa kootu hidheeni fuudhee galee nyaata erga nyaachiseen booda irratti akkamitti ilmi keenya fuune waan jedhu kanaaf muka bunaatiin mataa yeroo lama itti deddeebistee mataa dhooftee ajjeestee. Himatamtuun tun itti yaadde ta'e jettee yaada kana miidhamtuu dhuunfaa miidhamtuu amma duutuu Minilee Seefuu jedhamtu ilma ishii wajjin jaalalaan yeroo dheeraa waan turteef ilmi ishii Guutamaa Seefuu kun immoo osoo himatamtuu tanatti himin gaa'ilaaf qophaa'e mucaa kana haaloo ba'uu haala mijaa'aa waan dhabdeef argattee miidhaa irraan ga'uu waan hin dandeenyeef haadhuma isaa kanatti haaloo ba'uudhaaf itti yaaddee jaartii kana umrii isaanii giddu galeessan aga umrii 60-70tti tilmaamamtu itti qophooftee buna dhugdeettee manatti waamte gocha ajjechaa lubbuu suukaneessaa kana irratti raawwatte. Erga yakka kana raawwattes seera jalaa miliquuf jecha obboleessa ishee waliin ta'uun reeffa miidhamtuu dallaa abbaa isheetti geessuun awwaalan yeroo hawaasaa fi hordoffii qaamolee nageenyaatiin himatamtuu fi obboleessi ishees to'annoo jala kan oolan. Mana ofii keessatti ajjeefteerti. Mana sana keessaa kaasanii roottoo bifti isaa gurraacha ta'e abbaa leetira 400. Dhiibbaa tokko malee fedhii isiitiin namni kun boolla saniis akkatti qottee siin awwaalte eenyu waliin akka awwaalan uffata guutuu waliin awwaalanii naannoo sanii fedhii isiitiin dhattee nutti mul'iste gibbii sana keessaa baafnee galmees qulqulleessinee galmeen keenya yeroo ammaatitti murtee kan argate ta'uudha. Roottoo kana keessa kontirbaandii jedhanii waliin ta'anii abbaa isiitiin kontirbaandii kana mana jireenyaa keenya kaan nu geesse jettee mana abbaa keessatti fidanii awwaalanii jecha. Egaa awwaalanii bakka awwaalaa ishiin itti awwaalte tooftaalee siiqqee keenya fayyadamnee qorannaa keenya gadi fageenyaan qorannee gareen itti ijaaramee dhugaan kun bahee. Qorattoonni poolisii fi abbootiin alangaa waliin ta'uun dhimmicha qorachaa erga turaniin booda ragaalee jiru qulqulleeffachuun mana murtii olaanaa godina Arsii Lixaatiif ergan. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaas ragaa bitaaf mirga erga ilaaleen booda gochi himatamtuun Masrat Warqinee raawwatte yakka ta'uu qulqulleeffatee guyyaa harki ishee qabamee kaasee kan herreegamu hidhaa cimaa waggaa 23 adabe. Qorannaa irratti gaggeessaa erga ture murtii waggaa 23 ishiinis ta'ee fakkaattonni ishii irraa barachuu danda'an jedhan kana kan kenneef ta'uu isaa. Namni kamuu wal dhabdeen gidduu isaaniitti yoo uumamu aadaa fi duudhaa hawaasni qabu furachuu qaba. Kanarra yoo darbe immoo seeraan xumurachuun barbaachisaadha jedhu. Namni taa'ee wal dubbisee ilaaf ilaalan laalee waa hiikkachuu danda'a. Lam sanbira darbe taanan immoo namatti matee jaarsatti matee abbaa gadaatitti matee osoo furachuu danda'u waan salphaa jedhee maatii diigaa jira waan taateef inni kunillee hawaasni keenya waa dubbatanii
waa amansiisuun osoo danda'amu hiikkachuun osoo danda'amu abbaa gadaatiin ta'anii abbaa gadaatiin waan sana sirreeffachuu osoo danda'an yakka keessa galuun inni kunis sirriidhaa miti. Akkaataa safuu fi duudhaa uummata Oromoo kanaan waliin jechuun osoo danda'amu wal gaafachuun dhugallee walirraa argachuu osoo danda'amu gochoota kana raawwachuun sirrii miti. Kanaaf uummanni kanarra baratee waan taateewwan akkanaa kana yakkoota akka suukaneessaa kanarra of eeguu qabaan ergaa kenna. Yakkoota dubartootaa fi daa'imman irratti raawwatamu gama kamiiniyyuu mana keessas ta'ee mana alatti raawwatamu kamiyyuu hubachiisuudhaan barsiisuudhaan daa'ima isaa gorfachuudhaan karaan taanii fi kallattiin taan irraa goranii karaa qajeelaa fi daandii qajeelaa irratti akka isaan hirmaatan akka godhaniif hawaasni keenya yakka kana ittisuudhaaf nu cinaa akka dhaabattan kan jedhu ergaa qabna. Dogdaaqeewwan lakkoofsa gabatee hin qabnee fi seera tiraafikaa darban irratti tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuun poolisii aanaa Dhidheessaan beeksise. Lissaanuu Mirreessaa dabalata qaba. Godina Buunnoo Beddellee aanaa Dhidheessaatti dogdoqqeewwan seera tiraafikaa darban irratti tarkaanfii barsiisoo fudhachuu poolisoonni dubbifne himan. Sochii baay'eetu argama. Sochiin mootorsaayikilii jira, kan baajaajii jira, kan konkolaattota gurguddaa jira, kan akkasiinoo kanneen kana wal qabatee kan uummataallee jira jechuudha. Baay'ee sochiin asirraa kan jirudha. Haa ta'u malee sochii kana balaa hir'isuudhaa fi konkolaattota kana irratti yeroo adda addaa tarkaanfii hubannoo uumuudhaan adabbiillee iddootti barbaachisu adabbii kennuudhaan hubannoo uumuudhaan uummata hubachiisuudhaan shufeerota hubachiisuudhaan wantoonni hojjennu balaa hir'isuudhaaf hojiilee gurguddoo hojjenneerra. Ulaa qabnu irratti bobbaasnee hojiin olaantummaa seeraa akkuma isin argitan kunoo namoota seera alallee gara seera qabeessaatti akka jedhu dhufanuuf mootoroota adda addaa qabnee asitti seera qabeessummaa isaa godhaafii kan jirruu fi tariitii isaan kanarra darbee balaan akka hin geenyeef hubannoo yeroo garaagaraa kan kennamaa jiruu fi hubannoo kanarra darbee immoo kan dhufe adabbiin yoo bucate qarshii miliyoona 1.6 kan galiin sassaabamee karaa tiraafikaatiin galee ta'uu isaati. Dogdoqqee inshuraansii qaama sadaffaa lakkoofsa gabatee fi humnaa ol fe'anii fi alseerummaa garaagaraa raawwatan ta'us odeeffanneerra. Taarifa wal qabatee wanta bal'aa hojjechaa jirra jechuudha. Uummata dhaabnellee yeroon itti uummataaf hubannoo kennaa yoo uummanni nuu kennellee heeruu nuu kenna. Heeruu sanarraan ka'u irratti yeroo dhiyoo kanas keessatti illee jechuudha seeraan kan itti gaafannellee qabnaa jechuudha. Seeraan gaafannee hidhaa ji'a tokkootiif qarshii 10,000 yeroo itti adabnellee jirra. Balaa tiraafikaa akka aanichaatti dabalaa dhufe xiqqeessuufis mallattoolee tiraafikaa kan barsiisanii fi akeekkachiisan hojjetamus qondaaltonni kunneen himaniiru. Bara kanaatti zeebiraan iddoo garaagaraa jiru hundisaa haaromeetii jira. Mallattoon tiraafikaa yookiin akeekkachiisni adda addaa dhaabbatee kan jiru ta'uu isaatii fi irra darbeeyyuu immoo amma daandiirra wantoota daawoo fi dayeeffannaa godhanii konkolaataan yoo deemu akka namni argine kan godhullee karaa kan ciraa jiru ta'uu isaati. Akkasumas iddoowwan balaan deddeebi'ee ga'u adda baasuun hubannoon bal'aan manneen barnootaa fi iddoowwan namoonni hedduminaan argamanittis kennamuus himaniiru. Balaa hir'isuudhaaf eejensii geejjibaa hojiinis wantoota baay'ee hojjechaa jira. Kan nuti hin argamsiifnu yeroo baay'ee karaa eejensii geejjibaa wajjin qindoomina qabnuun hojjechaa jira jechuudha. Godina Boorana Bahaa aanaa Madda Walaabutti manni tajaajila poolisii hawaasaa gandoota garaagaraa keessatti ijaarame tajaajila kennuu eegaluun hawaasni fayyadamaa ta'e gabaasa qajeelcha poolisii Booranaaf naaf ergumsa. Aanaa Madda Walaabutti manni tajaajila poolisii hawaasaa gandoota aanichaa hunda keessatti hirmaannaa hawaasaatiin ijaaramee eebbifamuun tajaajilaaf banaa taasifameera. Manneen tajaajila poolisii hawaasaa gandoota aanichaa 11 keessatti hirmaannaa hawaasaan qarshii miliyoona 9 oliin ijaaramaa turan tajaajilaaf banaa kan taasifame ta'uu himan. Ajajaa waajjira poolisii aanaa Madda Walaabuu Inspektar Geetuu Badhoo. Mana kana ijaaruu qofa osoo hin taane dhiyeenyaan tajaajila si'ataa fi ga'oomina qabu poolisiin keenya achitti akka kennuu fi abdii uummata keenyaaf seennee jirra waan ta'eef guyyaa eebbaa kanarraa kaanee gandoota 11 eebbifne kana keessatti poolisii ramannee uummanni keenya akka tajaajilamu kutaa garee gorsaa walabaa qaba, kutaa tajaajila poolisii hawaasaa qaba. Hundi isaatiyyuu achi keessa ta'anii uummata keenya tajaajiluudhaaf qophii xumurree jirra. Uummanni tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa dhiyeenyatti akka argatuuf waajjiraaleen tajaajila poolisii hawaasaa sadarkaa gandaatti ijaaramuun murteessaa akka ta'e ajajaan qajeelcha poolisii godina Boorana Bahaa Komaander Indaalkaachoo Tafarraa himaniiru. Tajaajili hawaasaa saffisaan uummata bira ga'uu fi uummati kun akka tajaajila saffisaa fi ariifachiisaa ta'e ganda ofii irratti argatu bal'inaan taasisaa jirra. Gandoottan keenya yeroo ammaa ganda gara
24 sun keessa akka jaarru keessatti miseensa achi galchine hubannoo uummataa kennaa kan jirruu fi uummatilleen hubannoo bal'aa irraa fudhatee tajaajila duraanii aanaa irratti deemee waan xiqqaaf waan guddaaf baasii adda addaatiif saaxilam yeroo ammaa waajjira inni ijaarrateen gadi dhiyeessinee gandatti gabbuusneef jira. Bulchaan aanaa madda walaabuu obbo Abdulkaarim Adam ijaarsi mana tajaajila poolisii hawaasaa sadarkaa gandaatti ijaarame tajaajila itti dhiyeenya uummanni akka argatuu fi nageenyi waarawaan daraan itti fufsiisuuf gahee olaanaa qabaachuus dubbatan. Poolisiin idileeteen aanaa qofa ta'anii tajaajiluu qofaa miti gandatti dhufanii hawaasa keenya rakkoo nageenyaa keessatti yakka irratti qulqulleessanii abbaa alangaatii fi mana murtiitiin galmee irratti qulqulleessuu dura maal wanni rakkoo ta'u uummata keenya rakkoo maalii qaba jechuun dursanii hubannoo akka uumaniif poolisiin teenya gandatti galanii rakkoon akkanaatu rakkoo akkanaaf itti jedhanii dursa uummanni keenya yakkaaf akka hin saaxilamne hubannoo akka uumaniif biiroo ijaaranii fi jiranii biiroo ijaaruu qofaa miti gandoota keenya keessatti motora bitanii fi motora akka tajaajilaman gara gandoota 6 motora ofiitiin poolisiin keenya akka sochootu godhee uummanni aanaa madda walaabuu guyyaa irraa kana waajjira uummanni keessa taa'u bakka bultii kan qabu kan bakka hidhamaan itti hidhamu qabu kan bakka ciisichaa qabu kan waajjira qabu gandoota aanaa keessatti ijaaree guyyaa irraa kana kilaasteroota aanaan kun qabu kilaastera 4 keessatti eebbaaf kaleessee magaalaa tana keessatti yoo eebbaaf kaleessine gaarii jedhee sagantaa akkanaa qopheessee jira. Qajeelchi poolisii magaalaa Jimmaa alseerummaa darbee konkolaachiftota baajaajii irratti mul'atu sirreessuuf qindoominaan hojjechaa jiraachuun beeksise. Lissaanuu Mirreessaa dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Jimmaattiin alseerummaa konkolaattota baajaajiin darbee mul'atu furuuf hojjetamaa jiraachuu qondaaltonni poolisii dubbifne ni himu. Kallattii arfan qabnu irratti to'attoota tiraafikaa keenya ramaduudhaan akka jarri xiyyeeffannoodhaan waa'ee taarifaa kana irratti hojjetamaa ture. Irra caalaa isaa adabbii siin adabaa turre barsiisaas turre amma caalaatti gaariidha jechuu hin dandeenya jechuudha. Akka magaalaa keenyaatti jijjiiramne jira. Kanaan dura magaalicha keessatti yakkonni kanneen akka saamichaa hannaafim ajjechaan kan turan yoo ta'u yeroo ammaa kana konkolaachiftota baajaajii koodii addaan adda baasuun to'annoo fi hordoffii taasifameen yakkonni kunneen xiqqaachuu eeraniiru. Amma kanaan dura mobaayilii hatanii nama gowwoomsanii adoochanii ganama yeroo kaan seeraan ala olii gadi godhaa turan jechuudha. Yeroo ammaa kana dhibbatti dhaabbatee jira jechuudha. Darbee immoo ga'umsaaf ka'umsa kan jedhamutu jira bakka baajaajii warroota nu rakkisan kana ka'umsaaf ga'umsa jaraa itti tolchinee bakka sanarratti eeguu jalqabne. Rakkoolee gama taarifaa fi darbaa fe'uu wal qabatee jiru adda baasuun tarkaanfiin sirreessaas fudhatameera. Darbaa fe'uu fi taarifaa ol kaffalchiisuu wajjin wal qabatee rakkoowwan kun darbee ni mul'ata. Rakkoowwan kana hiikuudhaa fi hojiiwwan guddaan nu hojjetaa jiru tokko jalqaba uummatumaaf hubannoo uumuu tokko darbaa akka ofiin fe'amne kan biraa darbaa ofii akka hin kaffallees hubannoo uumuudha. Ammas darbee wanta mul'atu kana immoo ammas karaa seeraatiin wanti itti deemamaa jiru baay'eetu jira jechuudha. Konkolaachiftonni baajaajii dubbifne tokko seeraa fi dambii tiraafikaa eeguun namuusa gaariin hojjechaa jiraachuus himaniiru. Yeroo ammaa kana waan nagaa jirra wanni adda addaa wanni qunnamtoo tokko hin jiru. Innaa hundumtuu masmara isaa eeggatee hojjetachaadha. Seeruma tiraafikiitiin bootaas nuu kennametti taappeellaa nuu dhaabametti taarifii nuu himametti taarifa keenya qabannee ittiin hojjetaarra. Konkolaachistoota baajaajii gocha yakkaa raawwatan poolisiif eeruu kennuun yeroo ammaa kana haalli gaarii jiraachuus eeru. Kana dura namni duriin adda addaa jirti. Namni baay'een hojii isaa hin hojjeta. Dhibba keessaa tokko immoo duriin fattuun hin jira. Kun ammas hin dhabamu. Gini kan duriitirra amma wayya. Bara kana hojii qindoominaa hojjetameenis balaan qabeenyaa fi lubbuu namaarra gahaa ture xiqqaachuus odeeffanneerra. Olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kutannoo fi qindoominaan hojjechuu murteessaa ta'uun ibsame. Qajeelcha poolisii magaalaa Najjoo qondaaltotaa fi miseensota hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti bu'aa gaarii galmeessaniif beekamtii kenne. Gabaasa koominikeeshinii magaalaa Najjoof Caaltuu Fiqaaduu.
Ajajaan qajeelcha poolisii magaalaa Najjoo Koomaandar Annalii Birraatu olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti qondaaltonnii fi miseensonni poolisii Oromiyaa hojii fakkeenyummaa qabaniif beekamtii kennuun galateeffataniiru. Hojiin poolisii nagaaf nageenya magaalichaa kabachiisuudha. Nageenya hawaasichaa eeguudhaan fagoottis dhiyoottis wantoota dhimma misoomaaf nageenya nuti irratti bobbaanu fashaleessuudhaaf yaalii godhu kallattii kamiiniyyuu ofirraa dhorkuudhaani hojii waggaa kana hojjennu hundumaa milkaa'inaan waan keessa dabarree fi namoota muraasa fakkeenya mana kanaa kan ta'an fakkeenya qajeelcha kanaa kan ta'an galateeffachuudhaan dabarsina kan jedhuudhaan kan haaromsi kun qophaa'e. Miseensonni poolisii magaalaa Najjoo halkanii fi guyyaa osoo hin jedhin diina hawaasa bahaa fi galma dhowwaa ture fuuldura dhaabbachuun olaantummaa seeraa mirkaneessuun aantummaa uummataaf qaban itti agarsiisanii jiru jedhan bulchaan aanaa Najjoo obbo Ayyaanaa Cammir. Aggaammii diinni taasisu hundumasaa qolachuudhaan hiree tokko malee mudannoo tokko malee ummati keenya karaa nagaa ba'ee karaa nagaa akka galu hojii misoomaasaa saayitii 24 torban guutuu akka inni hojjetatuuf nuffii tokko malee qorra keessa aduu keessa ifa keessa dukkana keessa dhaabbiitti taa'umsaan deemsaan hojii isin hojjechaa turtan hojii laayyoo miti waan ta'eef maqaa uummata bulchiinsa magaalaa Najjoo fi maqaa uummata aanaa Najjoon isiniin galateeffachuun barbaada. Qondaaltonnii fi miseensonni poolisii beekamtii argatanis hojii gara fuulduraatiif akka isaan cimsu himan. Haaromsi kun immoo gara fuulduraatti fedhii hojii nama keessatti uumuudhaan tokkummaan kun cimee miseensi sadarkaadhaan jiru hooggansa haga raawwataatti cheenii hooggansaa eegee qajeelfama walirraa fudhachuudhaan hojii nageenyaa kana gara fuulduraattis irra caalaa lafa qabsiisuu keessatti qooda olaanaa qaba. Haaromsi guyyaa har'a kan godhame jechaadha. Akka nuun kan kana boodaattis jabaannee hojjennee akka nuun itti galluuf kan nu kakaasuudha jechaadha. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu har'aaf jennee qabannee sumarratti xumurreerra qophiilee hafan waliin turtii gaarii. Kan daawwachaa jirtan sagantaa poolisii Oromiyaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma ammoo akkuma jalqabarra isiniif kaasuuf yaaletti nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Iluu fi aanaa Bachuutti kanaan dura farreen nageenyaa fi akkasuma immoo qaaliilee nageenya hawaasaa booressaniin yeroo adda addaa hawaasa jeequun akkasuma qabeenyaan uummataas saamamaa tureera. Kana hambisuudhaaf qaamoleen waloo poolisiin Oromiyaa gaachanni sirnaa gorsaa walabaa fi patrooliin daawwii waliin ta'uudhaan maal hojjetaa turan maaltu bu'aa argamsiise kan jedhu irratti riippoortarii keenya Fiixumaa Dawwaan qindeessee isiniif dhiyeessu qaba. Daawwadhaa. Nageenyi hangafa misooma hundaati. Kan nagaa qabu hunda qaba. Kanaaf nagaaf tasgabbiif dursi kennama. Godinni Shawaa Kibba Lixaa godinaalee Oromiyaa rakkoon nageenyaa keessa ture keessaa isa tokkodha. Kanaanis sochiin hawaasaa fi dinagdee yaaddoo guddaa akka tures yaadannoo yeroo dhiyooti. Amma garuu kutannoo caasaalee nageenyaa, caasaalee siyaasaa fi bulchiinsaatiin godina kana keessatti nageenyi waaraan dhufeera. Qophii keenya kanaan nageenya waraanaalee godina Shawaa Kibba Lixaa keessatti argamee fi jijjiirama amma jiru isiniif dhiyeessina. Rakkoo nageenyaa godina kana keessa tureen namoota dhuunfaarraa hanga caasaalee mootummaatti diinni miidhaa geessisaa tureera. Diinni godina kana keessa jiru uummanni kun akka inni misoomne akka inni nageenya amansiisaan argan waan baay'ee hojjechaa ture jira. Uummata dararuun, uummata ajjeesuun, karaa cufuun, dargaggoo manaa baasuun, uummata saamuun, saamichi garaagaraa gaggeessaa kan ture ta'uusaa hin beekama. Kanaaf kanarra dhaabbannee keessumattuu hojiiwwan opereeshinii irratti maal akka hojjechuu qabnu adda baafnee aanawwan rakkoo qaban iddoo rakkoon jiru adda baasuudhaan hojii opereeshinii bal'aan keessatti gaggeeffame diinni yeroo gabaabaa keessatti akka godina kana keessatti rukutamu kan harka kennatus harka kennatee taasifameera. Egaa kana keessatti keessumattuu raayyaa ittisa biyyaa waliin humna waloo waliin qindoomnee hojjechuudhaan milishaa ijaaruudhaan hojiitti galchuudhaan
wantoonni baay'een egaa hojjechuudhaan milkaa'insa gaarii argannee yeroo kana uummanni keenya rakkoo san keessaa bahuu danda'eera jechuudha. Aanaa keenya keessatti rakkoo gurguddaadha kan isaan uumaa turanii keessumaa maatii caasaa nageenyaa, maatii caasaa siyaasaa, caasaa hojjetaa mootummaa tarkaanfii irratti fudhachuun, lubbuu ajjeesuun, maallaqa saamuun, dararaa adda addaa irratti gaggeessuun bal'inaan aanaa keenya keessa turee jira. Isa qofa otoo hin taane namoota adda duree ta'anii fi maallaqa qabanii socho'anii bulchan irratti maallaqa saamuun kun turee jira. Isarra darbee gochoota suukaneessaa uummata keenya biratti safuu cabse gudeeddii rakkooleen adda addaa uummata keenya irratti waggootanii arfan dabarsineef bal'inaan raawwatamaa turee jira jechuudha. Miidhaan kun hawaasa baadiyyaa fi magaalaa irrattis rakkoo guddaa akka ture dubbatu jiraattonni. Namni akka gaarummaa waliin hin jenne nagaa akka waliin gaafanne akka mootummaan fi uummanni walitti dhufee waa'ee misoomaa inni hin dubbanne wanni godhamu dargaggeessa dabballee jedhamuuf jalatti ijaaruudhaan magaalaa hamma baadiyyaatti namoota nagaa dhoowwaan uummanni akka misooman hojjenne nagaa dhoowwaan wanna bal'aatu hojjetamaa ture. Hamma lubbuutti aarsaan kaffalame lubbuun nama meeqaa darbee qaama nageenya uummannis immoo baadiyyaa darbee raawwateet amma wanna gaariin mul'achaa jira. Jiraattonni godina Shawaa Kibba Lixaa haala nageenyaa irratti dubbifnee sababa rakkoo nageenyaatiin miidhaa hawaasa dinagdeetiif saaxilamu akka turan nutti himan. Warra keenya, fira keenya, cidha isaa dhaquu, awwaala isaa dhaquu oduu illee inni irree kan dhibame yoo jiraate dhaqnee gaafachuu irree rakkachaa turre. Ammaaf qindaa'anii haala hojjetaniin haala nagaatiin wanni baay'een jijjiiramee jiraasi baay'ee nama gammachiisa amma nageenyi keenya. Duraan hanfira dubbisuu hin dandeenye. Hangari baay'ee nama magaala seenuu hin dandeenye. Magaala seenee carqii uffachuu hin dandeenye. Carqii uffatee huccuu isaa uffatee namni gaarummaa waliin jechuu jalqabee amma ajaa'ibaa nama jechisiisu. Ajaa kanaafuu wanna gaarii tasgabbii gaarii kanaan itti fufee namni hafuura baafate karaa misoomatti garagaleera. Rakkoon nageenyaa godina kana keessa ture sakatta'iinsa qindaawaa yookiin opereeshinii gaggeeffameen yeroo ammaa jijjiiramni gama hundaan dhufeera. Nageenyi tolatti dhufu hin jiru. Aarsaa guddaan itti kaffalameeti kan dhufe. Aarsaa guddaa itti kaffalame kana keessatti miseensoti keenya kuteenyaan diina gaangiriinii uummata Oromoo, misooma Oromoo, nageenya Oromoo ta'es Itoophiyaa ta'ee jiru kana shaneedhaa fi fakkaattota isaa irratti hadheeffateeti kutannoodhaan qabsaa'eeti nageenya kun kan mirkanaa'uu danda'e. Uummanni keenyas ergama farreen nageenyaa misoomaa dimokiraasii ta'an kana hubate uummanni keenya yeroo ammaa kana nu wajjiniin hiriiree yerootti opereeshinii nu wajjin bahaa jirutu jira. Kun maaliif uummanni bu'aa nageenyaa waan nageenyi fiduuf nageenyi lafee duddaa waa hundaa akka ta'e hubate ergamtoota nageenya booressan kanas ergamaa isaanii hubate nu wajjiniin ka'ee jira waan ta'eedhaaf kanaaf kanarraa kan ka'e uummanni keenya nu cinaa hiriiree tarkaanfii diina irratti fudhanneen dabballee seenii diinaa kana funaanuu keessatti ta'es yakki kan raawwatamu uummata keessatti yakkamtoota kanas kan baasee kennu uummata. Kanaaf ija uummataa uummanni ija nuu ta'ee jira. Baay'ee itti gammadoodhaan uummannis nutti gammadee jira. Kanarraa kan ka'e nageenya godina kanaa mirkaneessuu dandeenyee jirra. Dabalataanis rakkoo kana furuu keessatti qindoominni godinaalee ollaa waliin ture bu'aan kun akka dhufuuf gumaachisaa olaanaadha. Qindoominaan hojiiwwan hojjetamuu qaban eessatti kan jennu adda baasuudhaan keessumattuu godina Shawaa Lixaa waliin maal akka hojjechuu qaban diina jidduu isaanii jiran wal qindoomuudhaan akkaataa itti baasuu danda'an uumuudhaan marii garaagaraa gaggeessuudhaan yeroo ammaa kana qindoominaan hojjechuudhaan hojiiwwan gaggaariin hojjetamanii daangaa sanarra diinni jiru keessumattuu diinni jibaat amma karaa ammayyaatti jiru ulfaataa ture. Kanaaf qindoominaa maa taasisameen yeroo ammaa kana kan nagaa ta'ee fi kan hojii gaarii waliin hojjechaa jiru ta'uusaa kaasuu barbaada. Kan biraa godina
shawaa bahaa waliinis wal daangessina. Tariitii achirraan amma Sooddoo Daaccootii wal qabatee akkasumas Qarsaa wal qabatee qindoominni jiru aanota nu daangessan gara saniin jiru sochiin gaariin jira. Garuu bu'aan amma dhufe haga godina shawaa lixaa waliin arganne kana shawaa bahaa waliin amma kan noofu ta'uu fi harcaatiin tokko tokko kan jiru ta'uusaa ilaallee amma qindoominaan kan itti deemaa jiru ta'uusaati. Hanqina hubannoo uummataarraa kan ka'e ilaalchi duraan ture amma jijjiiramee uummata waliin hojjetamaa jira. Uummanni qaama nageenyaa kana faana bu'ee aanaa toleettis aanaa qarsaattis babal'ate akkaataan itti sakatta'umsa itti godhamaa jiru akkaataa itti odeeffannoon qaama nageenyaatiif kennamaa jiru ofii isaaniitiin akkaataan isaan itti wal gurmeessanii wal eegaa jiran zooniidhaan ganda isaa keessatti akkaataa itti ollaadhaan akkaataa itti wal eegaa jiran waan fakkeenya yoon yaadessuu baadhe waan fakkeenya gaarii ta'a jedhee waan ilaaluudha. Kun waan uummanni keenya gaafa akkasittiin si wajjiniin jiru kun hidhannoo guddaadha, mooraalii guddaadha, haamilee guddaadha. Godina Shawaa Kibba Lixaatti kutannoo fi tumsi qaamolee siyaasaa fi bulchiinsa bira tures kan jajjabeeffamudha. Sadarkaa godinaatti, sadarkaa aanatti qaamni siyaasaa, qaamni bulchiisaa humna kana waliin qindaa'ee waan barbaachisu hundasaa baajetaa wal qabatee, odeeffannoo wal qabatee, hidhannoo milishaan akka hidhatu, milishaan akka nyaatee ijaaramu, reeshina gogaa bituurraa kaasee, uffata milishaa guutuurraa kaasee, milishaa ijaaruu keessatti gahee guddaadha jechuudha isaan qaban. Milishaan keenya yeroo ammaa cifraan ijaaramee akkaataa inni itti qindaa'ee jiru fakkeenya gaarii. Bakka tokko tokkotti akkuma waraana keenyatti akkuma nuyi hojii dilee keenya fi hojii opereeshinii wal qindeessinee hojjan bulchitoonni fi qaamni siyaasaa hojii siyaasatii fi hojii nageenyaa waliin wal simsiisanii hojii isaanii hojjetan baay'een jiru jechuudha. Aarsaa guddaan waliin kafalaniiru. Kanaaf galata guddaa qabnaa fi keessumattuu bu'aa kana argachuu keessatti isaanis shoora olaanaa qabu. Akkasumas ittisni biyyaa hojiiwwan gaggaarii asitti hojjechuudhaan keessumattuu humna keenya akkaataa inni itti opereeshinii itti raawwachuu qabu muuxannoo kennuudhaan hojjetanii hojjisiisuudhaan bu'aawwan gurguddaan argameera. Qindoominni akka qaama nageenyatti dhufee qindoomina guddaadha jechuun hin danda'amu. Wanti hamma lakkaa'uufne kun hundi isaatu qindoomina qaama nageenyaa qaama siyaasatiin dhufee jechuudha. Opereeshinii gaggeessinu keessatti tokko farri riphee lolaa jira, poolisiin idilee jira, milishaan jira akka aanaa keenyatti jechuudha. Yeroo adda addaa baroota darban keessatti raayyaan ittisa biyyaas nu deeggaraa ture jechuudha. Gaafa rakkoo hammaataa keessa gallee turretti raayyaan ittisa biyyaa deeggarsa nu gochaa ture. Haa ta'uuti har'arra dhaabannee opereeshinii aanaa keenya keessatti kan ittiin gaggeessinu hawaasa kana fi farra riphee lolaa, poolisii idilee, milishaa gurmaa'ee jiruuni jechuudha. Kana keessatti qindoomina guddaatu jira. Akka qaama siyaasaattis, akka qaama nageenyaattis xiinxala bal'aa gaggeessineen hawaasa kana rakkoo keessaa baasuudhaaf tokkoffaa hojiin nuti hojjechuu qabnu jennee irratti xiyyeeffanne qindaa'uun dirqama akka ta'e. Qindaa'uun hawaasa wajjiniinis haa ta'u, caasaa mootummaa wajjiniinis haa ta'u, qaama siyaasaa wajjiniinis haa ta'u, qaamni nageenyaa waloon agaa raayyaa ittisa biyyaatti yoo qindoofne rakkoo kana keessaa bahu akka qabnu akka aanaa keenyaatti xiinxala bal'aadha kan nuti gaggeessaa turre. Keessoo caasaa nageenyaas keessoo caasaa siyaasaas sakatta'uunaan tarkaanfii gurguddaa fudhataa turre jira jechuudha. Godinichatti nageenya waaressuuf wareegamni gama qaamolee nageenyaa fi uummataatiin kaffalames olaanaadha. Aarsaan kana keessatti qaamni nageenyaa keenya kaffalaa ture waan salphaa miti jechuudha. Milishaa keenyarraa kaasee, poolisii keenyarraa kaasee, farra riphee lolaa keenyarraa kaasee aarsaa gurguddaadha kan akka aanaa keenyatti kaffalamaa ture. Haa ta'uti namni isa kana itti amanee diina kana uummatarraa ana qofatu diina kana uummata kana keessaa baasuu danda'a jedhee caasaan nageenyaa keenyatti amanee hojiin inni hojjetaa ture waan salphaa miti jechuudha. Beela'uun kana keessa jira, dheebochuun kana keessa jira, qorri kana keessa jira. Halkanii guyyaadhaan aarsaan kaffalamaa turee fi qaamni nageenyaa keenya miidhamni kana keessatti dabarsaa ture waan salphaa miti. Kana keessatti garuu injifannoon qaama nageenyaa hin caalu. Hubannoon hawaasaa miidhaa ba'uu shaniingisaa jiru irratti dabalaa dhufuu isaatiin tarkaanfii cimaan diina irratti fudhatameera. Hojiin uummataa fi diina gargar kutuu hojii baay'eetu hojjetamaa ture. Kana keessattis gaheen uummataa akkuma caasaan nageenyaa hojii gaggaarii hojjechaa ture. Uummanni kanaan dura rakkoo qabaa ture. Rakkoo qabu san keessaa bahee nageenyi kan isaa ta'u rakkoowwan
amma jiran kun keessaa bahuu kan danda'u yoo caasaa nageenyaa waliin yoo poolisii waliin qindaa'e ta'uusaa hubatee jira jechuudha. Kanarraa kaasee haalli dura ture amma jijjiirameera. Uummanni keenya odeeffannoo nu kenna. Rakkoon bakka jirutti nu waliin qindaa'aa fakkeenyaaf uummata sadan sooddoo kaasuun ni danda'ama jechuudha. Kaasuun ni danda'ama. Uummata ofiisaatiif bahee diina kana uummata caasaa nageenyaa waliin qolachuudhaaf odeeffannoo bira darbee eegumsa bira darbee sadarkaa opereeshinii ofiisaatiif gaggeessaa jiru jiraachuusaa akkasuma uummanni daawoo diina qabanii caasaa nageenyatti dhiyeessuu irratti odeeffannoo dhiyeessuu irratti hojiiwwan gurguddaan godina keenya keessatti aanaa baay'ee kaasuu hin dandeenye. Aanaa Qarsaa kaasuu hin danda'ama. Aanaan Iluu kaasuu hin danda'ama. Bakka hundatti aanaan Walisoo uummanni ga'eesaa sarraa eegumsa sirriitti ba'aa kan jiru ta'uu isaati. Wanti nuti milkaa'uu dandeenya tokko qindoomina gaarii qabna, wallageettii qaanii qabna, kutannoo qabna, waan baaneef hojjechaa jirra. Namni waan ba'eef waan itti kenname qixaan baha taanaan yoomuu injifata. Nuti kan goone kanuma waan addaa waan goone hin qabnu. Dirqama nutti kenname hundumtuu gahee isaatiin kutannoodhaan, ciminaan, xiiqiidhaan waan hojjeteef milkaa'uu danda'e. Namni hundumtuu bakka jirutti hojii isaa mo'atee jennaan, hojii isaa beekee jennaan goota. Hooggansa diinaa jira jedhamu humni kun kan qabe, kan tarkaanfii irratti fudhate, dabballee diinaa kan jira jedhamu kan qabe, kan tarkaanfii irratti fudhate, olaantummaa seeraa kallattii hundaan mirkaneessuu keessatti kuteenyaan gara kuteenyaan xiiqiidhaan kan hojjetamaa turee fi tarkaanfiis kan irratti fudhatamee jirudha. Yaaddoo nageenyaa kan hawaasarraa hambisuuf xinxala gaggeeffameen rakkoon ilaalchaa caasaalee mootummaa fi siyaasaa bira tureera. Kan qaama nageenyaas kan qaama siyaasaa warreen tuttuqaa diinaa qaban gar tokkoon mootummaa faana waan jiraatan fakkaatanii gar tokkoon immoo warreen uummata keenya irra rakkoo qaqqabsiisaa turan irratti tarkaanfii gurguddaadha kan fudhataa turre. Isa qofa otoo hin taane marii kana duukaa opereeshinii babbal'aa akka bara kanatti gaggeessaa ture. Sakatta'insa opereeshinii waloo gaggeeffameen seelii fi dabballee diinaa irratti tarkaanfiin adda addaa fudhatameera. Diina 53 irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Isarra darbee diinni 6 opereeshinii kanaan kan booji'amedha. Darbee dabballeen namni 8 dabballeen hidhate namni 8 tarkaanfiin irratti fudhatamee jira. Diinni 6 karaa nagaa filatee harka kennatee jira. Isarra kan darbe dabballeen namni 13 meeshaa hidhate akka aanaa keenyaatti bara kana karaa nagaa filatee mootummaatti harka kennatee jira jechuudha. Kana keessatti hojiin hojjetamaa ture, hojiin qaamni nageenyaa hojjetaa ture, hojiin qaamni siyaasaa hojjetaa ture, hojiin gurguddaa fi hojiin gaggaariin bal'aan kana keessa akka jiru kaasuun barbaada jechuudha. Diina abaaboo shanii waraana ta'ee hidhannoo hidhatee hawaasa kana waraanaa ture, hawaasa kana gidirsaa ture, hawaasa kana maallaqni takkaa barasaa keessatti lakkaa hin beekne lakkoofsisee gaafataa ture kan diina 25 tarkaanfii irratti fudhachuun danda'amee jira jechuudha. Gama dabballeetiin dabballeen kun hawaasuma kana keessaa baheetu lafa hawaasa kanaa beekaa jiru hawaasa kanaa seenaa hawaasa kanaa too beeku hawaasa kana cabsaa ture jechuudha. Jaarsa biyyaa cabsaa ture, dargaggeessa cabsaa ture, bu'uuraalee misoomaa adda addaa balleessuuf yaalii gochaa ture, barnoonni akka hin baratamne gochaa ture, konkolaataan illee daandiirra akka hin deemne gochaa ture dabballeen kun jechuudha. Haa ta'uutti dabballeen kunis gaafa hawaasti dammaqee nagaa barbaadu hawaasti kun diina kan of keessaa saaxiluuf dammaqee ka'u dabballee kana saaxiluutti ka'ee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee gama dabballeetiin dabballee 4 irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne akka bara kanaatti kan fudhanne yoo ta'u dabballeen qabamee to'annaa seeraa jala oole dabballee 102 kan harka kennate sodaarraa ka'ee yaadda'ee yaada isaa jijjiirratee kan harka kennate dabballee 14 walumaa gala gama dabballeetiin dabballee 120 ta'u hawaasa kana keessa calallee hawaasa diina kan adda kunnee jirra jechuudha. Kanaan nagaan bu'uu danda'ee jira. Kana malees namoonni tuttuqaa adda addaa diina waliin qaban seeratti dhiyaachuun adabamaniiru. Namoota tuttuqaa adda addaa diina faana qaban nama 363 kan ta'an uummata kana keessaa saaxilee hawaasti saaxilee qaamni nageenyaa gadi bu'ee to'atee gara seeratti dhiyeessuun danda'ame kan seeratti dhiyaatanii uummata kana saamaa kan turan haga waggaa 9tti kan murteetti kennisiifne jira jechuudha. Diinni kun egaa kan isaa godhatee kan ijaarrate dabballee kan isaa godhate seelii kan isaa godhate
loojistikii kan isaa godhate marii kanaan akka bara kanaatti tarkaanfiin nuti fudhanne seerattis kan dhiyeessine qabnes to'annaa jala kan oolchine namoota 53 seelii diinaa dabballee diinaa ta'anii ijaaramanii diina kan wajjin hojjetamaa turan marii kanaan saqacaanii keessaa baasuu hin danda'amne jira jechuudha. Kun hojii waloodhaan qindoominaan hojjetamaa turedha. ABO shaniin Oromiyaa keessatti nageenyi waaraa fi tasgabbiin akka hin jiraanneef socho'aa tureera. Haa ta'u malee wareegama qaalii caasaalee nageenyaa fi kutannoo hawaasaatiin gocha diinaa fashaleessuun danda'ameera. Nageenya waaraa wareegama guddaan argame kanatti fufsiisuuf ammallee dagannoo tokko malee qindoominaa fi kutannoon hojjechuun barbaachisaadha jenna.